Baga geessan jiraati galateeffannee baga geessanii hundi keessanii jara keessaniif hundi keessanuu to'ol soortan kabiraa ittiin bareedaa bar. kabajamtoota maatii jaalalaa warri taatan nagaa keessan akkam jirtu baga jiraattanii baga ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'a moote kaat siraa gaggabaabsi dafi baga geessanii jenna hundumtu biyya alaa kan jirtan biyya keessa kan jirtan hundumtu keessanuu baga walumaan geenye baga irraa haftan baga luugama afaan isin fuudhee jedha amsa nagaa gaafa obboleessa keenyaati. Ara isaan kan saatungaa. Rakki kaamaan nama baay'ee nu hordofa waan ta'eef amma warreen nu jaallatanii viidiyoo maratanii ilaalanii beektaa. Kanaafuu nagaa qabaame. Inni qabdanii maamila qabdanii. Inni illee yeroo biraa dhufu waan namaallee nagaa gaafadhu. Keessumaa firras miti kun obboleessa keenya yoo jenne obboleessa keenya malee kuni firras miti keessumaa firri ganaa dhufa. Obboleessa keenya. Obboleessa keenya nagaa gaafadhu. Waan jira jettaa. Ishee hundi geessanii baga geessanii sin jedha baga ayyaana humna du'aa kan Yesuus Kiristoos sin ga'e. Ameen. Ameen jedhe bakka isaan. Kanaafuu koottaa baga wajjin geenye bakka jirtanitti ayyaana gaarii. Ayyaanni gaarii siniif haa ta'u biyya keessas biyya alaas warri jirtanii. Lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo siniif haa ta'u jenna. Sirriidha maal kana fuusa. Ayyaana dabarsaa jirra. Bakka waaqamuun amma asaasin irra hin dheeressu. Nyaanni qophaa'anii jiranii asii. Daabboon qophaa'ee. Kitibooleen dogoggortee noo hin qopheessine. Soorsa watii itti naa baasiiti. Walakkaatti kana gara walakkaatti. Wayi naa qabeeti. Kaameraammaadha si'anii nan hojjedhati ofitti butu kaasaayina. Ofitti akkanatti akkanaa tolu. Nyaatanii dhuganii wajjin bashannananii viidiyoo waraabanii kan nama bichaa laalu keenya isaa laalan. Tegistiin hojjannee ayyaanaa fi maal gaarratti immoo maqaa gooftaa Yesuus hin mana kan gootitti baheen manni birqiidha. Waraabaa. Bai duddaa kan abbaa manaa miti kun walumaan nyaattanii. Kalleedha kun kalleen maal jechuudha maaliifaa. Wayyoo kanatu kan abbaa manaaf kan haadha manaa nuuf salphanne. Fidi. Ammallee naa qaqqabda. Watiin diimaanidha lama ta'e hoo kun si gubaa yoo aala. Seeraan qabe. Asnatti siqqa. Wayin kaameraammaa ta'e wayin maanni. Diimaan lama ta'e kaa'e. Haa ta'u bakka. Kan indaaqotee fi kan. Qoontu ta'e inshura qoon qabu. Inni kun kan isarra dhufeen. Kun immoo bitiyyachaati. Fidi gaallichaa barbaadanii reemmash. Abshiruun ni jira kunoo. Kiti foolatee dafillee. Dhiisuu dandeessa rakkoon qabu. Garaachaam. Nuko waan mirtiidha maaliif nyaattu kan. Maal taa'utti naa goote dhugaa waaqa harka tokkoon kaameraa qaba harka tokkoon hojjedha maaliif garuu. Sumallee sheemsiin qabu. Walirratti nageen gaa'ee wal bukkee kaa'e malee. Wati maali? Ani soosni jira obboleewwan kiyyaa kun waan yaarraa wati beetiidha. Keessa jirtu abshirri haleeli. Haleeli. Sirriitti agarsiisa. Argeen jira amsana mul'ata. Bakka. Ani sin jaalladhaa baga keessa obboleewwan koo asin jira. Kaameraammaadha asii. Kanaaf ananii. Kanaafuu galateeffamu. Galateeffadhaa bitokko. Galateeffadhu Hamza. Hojiirra jiran. Maal galateeffadha ishee? Nan dubbadha hodhime. Galanni siif haa ta'u gooftaa nyaata kan ofiif nyaanne fina keessa qaramu haa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Amma kaa mucaa isaatii midhaan nyaadhaa. Haa ba'u. Amsa. Silkii gurguruun achaan. Midhaan nyaachuu bicha dadha'a. Maaloodha mootii? Mucaa yoo bo'e immoo fudhatu nama wayii. Yoo bo'es immoo kan battatu nama wayii bukkee jira. Nyaadhattee ati gaalichaa? Ani? Eesh diimaa nyaadhatte.
Allichaatuun taane akka xibsii godhe yoo barbaadde akka xibsii godhe akka xibsiin godhe yoo barbaadde malee allichaatii miti. Kanaafuu nyaatanii dhuganii malee simbalanii afaan duwwaa haasa'uu hin danda'amu maaree yeroo ayyaanaallee fataa jechuudha malee. Anama sirriitti nyaadama xiqqeessee nyaadare xiqqeessee sirriitti nyaadda. Akkam? Na irraanfadhe. Sirriitti nyaaddu malee? Haa. Wanna maaliif nyaaddu? Rakkoo qabu Nu fayyimee madam? ta'us kaa. Atti namanu malee na irraanfadhe dhugaa erga itti yaadde yaadadhe. Haleeruure Amma ammaa sirriitti nyaataa hin jirtu moo? ta'us kaa. Ta'us kaa waan ayyaana kan sadii dhadhaan nabu. Kun xiqqoo. Iya beekatti kana dhadhaa. Jettaniira iyyuu. Ay, rakkoon tokko amma fayyadaan ta'e. Eesh nyaadhu kun. Jechuun akka malee soo ta'uu baate giddu galeessatti. Eesh. Itti deddeebitee illee nyaachuusi yoo. Dhugumatti kanaaf isin jedhee. Taphadhu. Nyaannallee jettuu obboleessa yookaan nan gushitu yookaan isaan hin gushitu. Mucaa dhabeessin. Gorsi. Bakki sobeen jedhe. Eh? Sobeen jedhe dhugaa. Goottaa kun. Beekaa muudii irratti qabadha. Muudii irratti qabachuuf malee dhuguma hin jedhaan seete. Haaraa mala qabeessa mucaan xaaxaan qabu. Dhaataan qaba dhalaa dha soorsa. Naa wanneedha. Eh? Eebboo haara deema. Haaraan bo'ochaa jedhama kun. Dhaaba koo kuni. Boocha isa kanaas miti kan nama biraa dhabuu fi achii nama dhawwachuu malee nyaadhaa qaba. Nama bira dhaabichaa. Bakka obboleewwan kiyyaa isin hawwisiifnu maal goonare. Biloon gamaan fuutu itti maazariini. Otoo ijaan fudhatan ta'e illee dhuftanii nyaattanii maal isinii gochuu danda'a. Riyaan namti illee shii warallee isin bushaa odaame maal hojjetame. Xiqqaatte haa ta'u isin geesse jira. Aziraan jedhe. Aziraan natti isin gursha. Deem yoom yaadattee aziraan isin. Isaan isin guyyaa jedhama isaa guyyaa taa'e. Bakka walitti deebinaa gaa turfii isin hin hawwisiisnu. Dhaabsinetti deebuu wayyuure. Soorta wayyuu. Dhugaa qabdaatti sarra. Nyaatanii dhuganii taa'anii muganii ammoo haakoo. Eegaa torba bichaa waraabee. Eegaa torba. Nagaa'ee. Waan biraatti daddabaltaa kaa barbaade. Nannaa noona gahee bakka yaa itti baay'atas nama baay'ee sillaan waan ta'eef sammuna kana waanuma nyaata waan laalaniif salachaa. Hin dabbaraan. Kanaafuu kennettoo kanallee waan akkanatti buufadhe irraan ilaabu folloqee gudina godhaa wanni kuni. Selaanuma kaameraamaa si nama naafu sullee dandabii hookoon buufadha. Dubbannaanii itti dhiifadha. Dubbannaan boo. Kan goosnaa fideera gooftaan la argite. Kan kee hoo? Nyaanni dhumne haa kun obboleewwan keenya. Eebbifamaa waggaa nagaa. Agartanii akka nama jiru. Yaadni gaarii isiniif haa ta'u. Ameen. Nu eebbisi soorsa dafi. Dafi soorsa eebbisi. Na eebbisi dafi. Ayyaana. Minaan nyaadhi siin jedhe na eebbisi siin jedhe. Nyaatatu ma eebbisa. Ayyaana keessatti dhuganii taa'anii keessatti muganii isin haa ta'u. Maal jechaa jira? Nanna kee fuudha. Xumurtee dhaabuuf ani kaameraa bakka gahe. Itti baay'inaan. Cooma nyaadhaa isin hin jenna. Egaa na nyaattu sirriitti nagaa gaafadhu bareechillee chawoo jedhiin malee. Bichaatti rarra'uun hin danda'amu. Nama baay'ee tajaajilu qajeera waan ta'eef hin danda'amu. Addunyaa guutuu si ilaalaa jira. Eega. Kottaa kana waliin nyaannu waan baay'ee isaa kun argitanii. Ayyaanni faasigaa. Kanaaf galaati nyaadhaa dhugaa. Galaa jedhamu la kaleessa kun gadi na hojjedhaadha. Hojii kechan. Gessi kalaas gessi. Gessi bas. Xumuriin gaasin jechaa jira. Eebbifamaa guddaadhaadha. Arabiffaa. Jaarsa kejjan galaa dhungadhaadha. Tokko lama. Ciao fayyaa ta'a.